Nageenya haa dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network kun gabaasaa addaati. Gabaasaan addaa keenyarraa kan irratti xiyyeeffatu dhimma lammiilee Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa jiraniiti. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Jiddaa Shumeesii jedhamutti waggaa tokko oliif hidhamanii dararamaa jiran keessaa kanneen baay'inni isaanii 10 ta'u lubbuun dabruun gabaafame. Ibsi konsilaan Itoophiyaa Jiddaa jiru fuula marsaariitii isaarratti gaafa guyyaa hagayya 25 baase akka addeessutti lammiileen kunneen erga mana hidhaa Shumeesii seenaniin booda dhukkubsatanii hospitaala garaagaraa keessatti yaalamaa osoo jiranuu lubbuun dabarte. Lammiileen lubbuun dabranii hospitaalatti argaman kunneen maqaa isaanii malee iddoon dhaloota isaanii addaan hin baramne. Konsilaan ibsa isaa kana keessatti namoonni maatii namoota lubbuun dabranii yookaan hiriyaa isaanii beeytan konsilaa Itoophiyaa Jiddaa lakkoofsa 13 dhuftanii akka beeksiftan jechuun gaafatee jira. Lammiileen Itoophiyaa lubbuun dabranii reeffi isaanii hospitaalota garaagaraa keessatti argaman maqaa kan tarreesse konsilichi tokkoffaa Hikmat Muhammad, lammaffaa Kadiyyaa Muhammad, 3 Roraas Muluu fi 4 Jamaal Kamaal hospitaala Sharqii jedhamutti argamu, 5 Daa'ima Biniyaam Murteessaa Hogasii fi 6 Yalaandee Tamaam hospitaala Sagar jedhamutti argamu. Akkasuma 7ffaan Mahaarii Hayilee, 8ffaan Sultaan Muhammadii fi 9ffaan Bahataa Nagasii Afwarqi hospitaala Maalik Abdul Azizitti kan argaman yoo ta'u, 10ffaa Salamoon Haduush takkaa ammoo reeffi isaa hospitaala Maalik Abdallaatti argamu isaanii ifa godhee jira. Duula saamichaa fi hidhaa lammiilee Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffachuun mootummaan Saawud Arabiyaa ji'oota lamaan dabranii as gaggeessaa jiruun manneen hidhaa garaagaraa keessatti lammiileen Itoophiyaa hiraarfamaa jiru. Akkasumas kanneen kanaan dura hidhamanii waggaa tokkoo fi sanii oliif manneen hidhaa keessa jiranis ni jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan lola biyyattii keessatti TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru lammiilee biyyattii biyya Arabaa keessatti rakkataa jiraniif hanga barbaadamu xiyyeeffannoo kennuu dhabuun lammiileen kunneen akka lubbuun dabran taasisee jira jechuun qeeqamaa jira. Yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeesii keessatti kan argamu dhalataan Oromoo OMN dubbise akka himutti kutaa tokko keessatti namoota 200 oliin hidhamanii jiraachuu himee jira. Namoonni dhukkubsatanii lubbuun dabranis kutaa biroo keessatti hidhamanii akka turan maddi keenya kun ibsee jira. Kutaa itti hidhamanii jiranitti afataa fi uffata dhabuun akkasumas hanqina nyaataa fi dhugaatii irraa kan ka'e namoonni hedduun dhukkubsachaa jiraachuu himee jira. Haalli nu keessa jiru baay'ee rakkisaa keessaa nu amma manni nu keessa jiru nama balama kalee nama qabeenya garuu mana nu keessa jiru miti koo hammanan jedhamne keessa jirra kuno nama galchaan jiranii nama mana tuqamaan hidhamee jira kun lafa ciisaa bakki ciisanii jiru wanni uffatanii jiru saraamika gubbaa ciisanii namni keessa jirra maal waan goonu maal qabna. Haaluma wal fakkaatuun dhalataan Oromoo mana hidhaa Riyaad Xariiq Al-Kharjii jedhamu keessaa dubbifne tokko ammoo akka himutti kutaa hidhamaa tokko keessa namoota 400 jiraachuu hime walitti baay'achuu fi qulqullina dhabuurraa kan ka'e dhukkuba garaagaraatiif saaxilamuu dubbata. Sababa kanaan lammiileen kunneen dhukkuba hamaaf saaxilamanii kanneen akkaan miidhamanis waan jiraniif haala yaaddessaa keessa jiraachuu kan himu namni kun yoo hatattamaan furmaanni hin laatamne lubbuun lammiilee kana guutuu dhumaatiif saaxilamuu fi ja'a. Uummattoota gurfaatu keessa kan jiru nama 400 wayii kataan guyyurraa miidhaa fi dhibeedhaaf saaxilamuudhaaf qiinqaa guddaa keessa jiraateetu. Wanni nuti fooyyee arganne jennee abdii of keessatti kennan jiru. Jawwaalota gartee akka nuti miidiyaatti jenneen jenne jawwaala gartee mootu sooshaal miidiyaa namni FB irratti waa hundi ergatullee nurraa guurame. Jawwaala kan shaafa xiqqoo takka nuti akka tasaa taane qaama saalaa kennarratti hidhannee akka dhoksaatiin seenannee inni. Kanaa wajji immoo amma dhibeedhaaf saaxilamnee namni bakka sanarraa fayyaa qabu hin jiru. Nama 400 wayii kana keessa parsantiin 390 nama dhibee sadarkaa dura irratti tokkoffaa saaxilamee miidhamutti jiru. Inni nu miidiyaa gurguddaa isinitti dhaammannu gama mootummaatiin hawaasa kana yoo galchuu dadhabee baajata dadhabee hiyyummaan keessa miidhu taate hawaasni kun waan qaburraa qabeenya qaburraa biyyaa birmateetiin lammiileen kunneen itti dabaluun mootummaan Itoophiyaa akkanaan cal'isee hanga dhumnu useenu laalurra
hanga danda'ametti maallaqaan of gargaarraa haaluma ittiin biyyatti gallu haanuuf mijjeessuu jechuun gaafatani. Manuma hidhaa xariiq alkarjii kana keessatti dubartoonni 600 caalan mana tokko keessatti walitti rakkatanii daa'imman waliin dararamaa akka jiranii fi kanneen daa'imman jalaa dhumanillee jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa kan ammaan dura torbaan lama keessatti lammiilee hidhaa jiran keessaa 41 galchine jedhe yeroo ammaa torbaan tokko keessatti balallii 3 akka gaggeessu himuun warreen dursi kennamee fi galaa jiranis kanneen dhukkubsatan dubartootaa fi daa'imman ta'uu ibsee jira. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasa addaarraaf qindeeffanne kana fakkaata. Gabaasicha qindeessitee tan isiniif dhiyeessite Anna'imaa Umari horaa bulaa.